Dargaggeessi yeroo sadii yuunivarsiitii irraa ari'amee daandii irra jiraachaa ture seenaa hojjete. Daani'el Shambaal jedhama. Magaalaa Dirree Dawwaa ganda Qoreetti dhalate. Yeroo barnoota sadarkaa tokkoffaa barachaa turetti barataa dhibaa qabxii gadaanaa galmeessu ture. Akka carraa ta'e yeroo ministirii fudhatan mucaa cimaa tokko bira taa'ee qabxii 96 fide. Abbaan isaa immoo mana barumsichaatti waardiyyaadha. Isatu dursee qabxii mucaa sana arge. Hedduu itti gammade. Maatiin isaa siree irraa bu'anii fi ofii lafa buraa isa immoo siree irra bulchuu eegalan. Ulfina uffachiisan. Miseensonni maatii hundi mataa irratti baatan. Mucichis achirraa eegalee ilaalcha barnootaaf qabu jijjiirrate. Yeroo kutaa salgaffaa seenu qo'annoo isaatti gadi jedhe. Haaluma kanaan barattoota waliin baratan keessaa sadarkaa sadaffaa ba'uun tarree barattoota ciccimoo hiriire. Qormaata kutaa 12ffaa immoo qabxii 515 fidee yuunivarsiitii Finfinnee seene. Osoo gara Finfinneen dhufin dura Daani'el maatirraa fagaatee hin beeku. Mucaa manaati. Amantii isaattis cimaa ture. Kanarraan kan ka'e mucaa maatiif ollaa abdii guddaa irraa qaban ture. Ta'us Daani'el erga yuunivarsiitii Finfinnee seeneen booda addunyaa biraa keessa gale. Garba araadaawwan adda addaa keessa seene. Barataa ta'uu isaa irraanfatee jimaa qamuu, sigaaraa aarsuu akkasumas shiishaa harkisuu hojii idilee isaa godhate. Kanarraa kan ka'e waan qabxii gad aanaa galmeesseef waggaa lammaffaa simistira tokkoffaa irra yuunivarsiiticharraa ari'ame. Duumatti immoo biyya Hindii beeksisa carraa barnoota biyya alaa iskoolaarshiippii baaste. Innis beeksisicha argee dorgome. Garuu afgaaffii osoo hin qoramin waan jala darbeef mirkaa'uu hin dandeenye. Gara maatii galees biyyi Hindii carraa barnootaa baastee turte. Anis barnoota koo isa yuunivarsiitii Finfinnee wizduraalii guutee isa sana immoo dorgomaa ture. Garuu loogiin hambisan kanaaf bara dhufu irra deebiin barachuun dirqama natti ta'a jedhe. Yeroo kana maatiin isaa hedduu gaddan. Gaddaanis hin dhiisne. Waan qaban hunda gurguranii carraa barnoota biyya Chaayinaatti argate tokko akka baratuuf ala ergan. Daani'el asii fullee'ee Chaayinaan ba'e. Achittis barnoota cinumatti dhiisee akkuma baratame garba araadota adda addaa daakuu itti fufe. Gara biraatiin immoo appilikeeshinii WeChat jedhamu irratti hojii daldalaa eegaluun galii maddisiifachuu eegale. Akka tures doormii yuunivarsiitichaa keessaa ba'uun kophaa mana kireeffatee jireenya qananii jiraachuu eegale. Sababa barnootatti xiyyeeffachuu dhabeef ammas yeroo lammaffaaf yuunivarsiitii biyya Chaayinaa irraa ari'ame. Sana booda guyyaa tokko osoo ashiishii dhuguu qabamee achuma Chaayinaatti guyyoota 10 erga hidhameen booda gara biyyaatti galfame. Ammas yeroo lammaffaaf biyyuma Chaayinaa magaalaa biraatti barachuuf appilaayi godhe. Milkaa'uunis garas imale. Yeroo kana araada wanta jedhamu tokkos keessa galuu akka hin qabne waada ofiif gale. Ta'us guyyaa jalqabaa doormii yuunivarsiitichaa seene eegalee osooma dhuguu waggaa tokkoof osoo daree hin seenin hafe. Ajaa'iba! Ammas yeroo sadaffaaf yuunivarsiitii irraa ari'amuun darsa isaa guurratee fuulaan Itoophiyaa ilaale. Erga biyya galees maatii isaa dhokatee Finfinneetti daandii irra jiraachuu eegale. Takka tures hiriyoota kootu asitti na argu malu jedhee jireenya daandii irraa Finfinnee gara Bishooftuutti jijjiirrate. Bishooftuutti dhaqanis jireenyi itti ulfaate. Guyyaa lamaaf agabu oolee ni laaffate. Yoo du'es Finfinneetti du'uu naaf wayya jechuun ijoollee buufata konkolaataa keessa hojjetan qarshii geejjibaa kadhatee baasiin imalaa isaan gara Finfinneetti taasise. Jireenyi isaa guyyaa kanarraa ka'ee jijjiirame. Baasii keessatti intala Bishooftuu deddeebitee Finfinneetti hojii miidhaginaa yookaan dikoreeshinii hojjettu tokko bira taa'e. Osoma imalaa jiranuu sagalee guyyaa lama nyaataa fi dhugaatii malee oolteen sagalee laaftuu takkaan biyyi keessan ni bareeddi jedheen. Isheenis itti seeqqattee biyya isaa gaafatte. Innis biyya isaa fi waan keessa jiru itti hime. Biyya Chaayinaatti barachaa akka turee fi ari'amuun biyya galuu erga galees daandii irra jiraachuu akka jiru ta'uu gurra buuse. Intalattiin garmalee gaddite. Fuutee manatti galtee osoo akkasiin jiranuu jaalala eegalan. Rakkoo hedduus waliin sifatan. Osoo kun kanaan jiru ijoollee naannoo isaa jiraatan barattoota kutaa 8ffaa walitti qabee bilisumaan barnoota fiiziksii qo'achiisuu eegale. Ijoolleen garmalee jaallatte. Dandeettii isaa garmalee isaan raaje. Akka carraa barsiisaan fiiziksii mana barumsaa ijoollee sanaa hojii gadi dhiise. Barattoonni barnoota malee taa'aa turan. Achumaan mucaan jabaan akkasii ni jira jedhanii hooggantoota mana barumsichaatti himan. Manni barumsichaa bilbilee fi waame. Garuu Daani'el barnoota fiiziksii danda'a malee ogummaa barsiisummaatiin leenji'ee dookumentii hin qabu. Kanaaf yeroo isaan ragaa barnootaa gaafatan dhiyeeffachuu hin dandeenye. Gara manaatti deebi'e. Manni barumsichaa guyyaa barumtaa bilbilanii hanga barsiisaan fiiziksii argamuu fi barattoota fuuldura dhaabbatee akka to'atu itti himan.
Kanaanis guyyaatti qarshii 50 akka kaffalaniif himaniif baay'ee gammade. Tole jedhees hojii eegale. Akka ijoolleen hin jeeqne to'achuu malee kitaabarraa barsiisuun waan isaaf hin eeyyamamneef gaafa guyyaa jalqabaa boqonnaa oo jedhee gabatee gurraacha irratti barreesse. Maalummaa barnoota fiiziksii xiyyeeffannoo barnootichaaf barattootaaf ibse. Guyyaa sana akka ajaa'ibaatti barsiise. Barattoonni hundi irraa gammadan. Fufee barsiisuu eegale. Hooggantoonni mana barumsichaas odeeffannoo kana ni dhaga'an. Dandeettii isaatiin hedduu raajaman. Miindaa isaas dabalanii fi 3,500 irraa 9,000 gashaniif. Isa dura kutaa 8ffaa seenuu hanga kutaa 12ffaa seenee akka barsiisu taasifame. Haala kanaan mana barnootichaa keessatti barsiisaa adda duree ta'e. Takka turee yaadni tokko dhufeef mana barnootichaa gadi dhiisuun kophaatti mana barumsaa dhuunfaa isaa kan barattoota keessatti qo'achiisu hundeessuu. Achumaan mana barumsaa barattoonni keessatti qo'atan kan maqaan isaa Seed of My School jedhu hundeessuun hojii eegale. Bara 2016tti barattoota 45 inni qo'achiise keessaa 42 qabxii guddaa fiduun yuunivarsiitii Finfinnee fi Adaamaa seenan. Barattoonni 3 immoo qabxii rimeediyaalii argachuun irra deebiin qoramanii amma yuunivarsiitii keessatti barachaa jiru. Nama kanatu gidduu kana viidiyoon isaa kan inni yeroo waa'ee inershaa barsiisu TikTok irratti gadi dhiifamee mul'achuun ijoo miidiyaa hawaasaa ta'e. Namni gariin barsiisaa fiiziksii isa kan duraanii akka abaaru, gariin immoo osoo guyyuma tokko taatu barsiisaa kanaan baradhe kanneen hafanis irra deebiin fiiziksii nama kanarraa barannu laata akka jedhan isaan taasise. Seenaa nama kanaa irraa barnoota 1000tu baratama. Isin maal faatu irraa baratama jettu?